baanu beekadhu. Laa jannaa miti obboleettiin qabata jannaa wajjiiriyaa. Eeywa isiisan dura geesse ati dura geesse hin beeku mana Indiyaa alaa kanatti xiqqishoodha isillee mani adda wallaalee garuu xiqqishoo takkaa qalloo iddaan nama jala kaayu ifiin geeffadhu jee iddaan nama jala kaayu ifiin geeffadhu intalati jeetti siin deema abbaan kee. Taarifa miti eegaa isaa yaman nageessee bara. Ani sumaaf ani nama akkasitti dubra isaa yaani namatti namanne Jaafar Abdullaa Faaraa fi isa qofaan arga. Jaafaris Iliyaasii fi michiyyoo likka eenyu gaa maqaan isii Eenyu? michiyyoo isa rummaanaa Hin beeku wallaahi kaan gaafas. rummaanaa fi Anaa hanga sanatiin biyyaa ba'ee ni yaadataa. rummaanaa fi Iliyaas habar xiqqishoo sholleennaan xiqqishoodha. Tuqaa teesseerta. Abbuma kee isuma hojii bakka onneetta angaafa samboos osoo jira hayaa intalee tiyya Ammoo eessa jirti? amma Itoophiyaa jira diradhaa. Way Itoophiyaa ji. Aya. Duboo. Akkasitti yaa intalee tiyya wallahi gaafa sammichoota dhiiroo isimoo gaafa xiqqoo sana moo ishii boodarratti moo Interviirratti abbaa kiyyaa ta'uu na baasee hin jeeme abbaa kiyyaa yaman nageesse kan hin jeela yaadattu. ani khasi beeyta turre barachifasitu amata kudha meeqani taanaa kudha jaabo kudha torbaan saamee. Bara san hin beeku wallaahi ani garuu turre haa gaafa san baraan umriin xiyya toora amata meeqaati bar. Amata umrii xiyyallee hin beeku gaafas ijoollee amma meeqaan hin taa gaafa san. Laamata meeqan geenye jaha akkana jaha na fakkaatti jaha saddeet illee kageessanatti fakkaattu. Torba kanaan jira gaafa san garuu umrii xiyya hin beeku wallaahi ani. Xiqqishoodha hindi haalallee jetti yaaboo yaa jeeyi muciyyoo xiqqoo tar as maddiisii deem jettiin ani siyyeetiin manaa bahee maaliif hindi isaa jaan bardisii duraas takkaan geesse anuma geesse jee hindi haalaa kadhattee dhiisii jette miyyootan asumatti jette. Way gaafa san gaabaanii kun eega gaafa baadii manamaa keessa jirra yaadati. Lakki bareeddudha biitti namaa ton tokkotti kasaara tokkotti immoo milkaa'aa beektaa wooma lama amma ilmi amma ilma ja'an wooma lama. Ilmaan galle ammas ilmiin galu yaa nagaa himeen ilaalla inshaallah. Inshaallah wallahi maashaallah. Dubaati maa biyyatti deebita? Ammaan dhufee bardee matanaan dhufe dire daadaa malee Somaalee keessa kan jiraadhaan. Egaa gaafasii Somaaluma keessa jiraata amma tokko meeqa? Tara takka taaribeetiin alisaafi dhaqee beeyi magan miidhaaniin gaara kana ol ba'aa jarkeef kanneen deebi'aa yoo ta'e bakka hin danda'an cinqisan. Tayyib basaasuma jiraata waraqaa yoo inni hin qabdu. Waraqaa yoo inni hin qaba'ee basaasumaa fi amma basaasoo oowwaaf dadhabeetiin hargeessatti ol deebi'ee hargeessaan jira amma. Wayyaa jarraa ilmaan keenyaa kana rabbi siif haa laaffisu inshaallah dhiisi waraqaa dareeti. Addee lakki dhiisi. Rahaa amma numaati jira dha'e jala qalbiin tujjaara sitaanaa manii minaamina ishee kana fa'aa dha'e jala. Manii minaamina ishee akkamitti jalaa qaban yoo maniin hin jiraanne namni akkamitti qalbii nama tujjaara taate yaadatiyaa. Jechuun akkasitti hodduu gisee yaaduun san hin feesisu bakka ani jiraame. Gisee dila san itti yaadde si waliin qixxaattu dila sillee itti yaadu baatu garuu barbaachisaa maallee jireenya kanarratti. Amma laal meeqaatu hojja fooqii ijaarree maarree godhee makiinaa bitee birrishoo godhee ni jiraame. Siif kanna rabbiin ni siif kanna lakin keessan bultu si goosisa yoo fedhe akka keessan bulle yaa'anii waan hundi si kannee oggusuma keessaa si fudhata faada. Kanaafuu addunyaan hedduu yaadan godhaa jettee waan ni jettanii goota garuu ni beektaa. Tiima koo erga dhufa. ni goote rabbiillee siif godha.
irratti xiyyeeffattee waan kanaan godhaa jetteetti ni jette dirqama ni goota wallaahi yoo atummaan nama abdii horu ta'uu baatte. Ammaati gaafa xiqqoo haabbee siin deemu san abbaan kan siin deemu ilaa surrirraa uffata kaatee siin deemu san mustariyaan amma hiree tana geessee eenyu jee. Amma isaan waagee. Mustariyaa wallahi dhuguma mustariyaa akkana guddatteeti ilmoo dhaltee inshallah ganga keetitti numa qabdaa rabbi si haa nyaachisu ammallee siifattee ayidoo yaani jechuuf yoonni ni inju gaafa san qodhaa miira eenyu bakka tana geessi jee jenname rabbumaa si goosise. Wallahi alhamdulillah rabbil alamin. Rabbumaa bishaan sanii sachisi baasee si guddisee si heerumsiise. Guddatee nama dhibee heerumee jaartii guddoo ta'e amman tana kunoo nama guddaadha. Amma wallahi mustariyaa bargaa namni dullatti isin jiruun dhabamu wattu. Guutuu anuu ifiniin jaa namni naan jecha osoo hin ta'in dullattiidha anuu ifiniin jaa anuu soddomii gad takkaa himadheen beeku umrii tiyya. Laa ilaaha illallah Muhammad rasulullah. Laa nama gaafa san gaafa waraqaa yoo inni tun qohottummaa isoo isin achirtaniiti qohottummaan taatee jechuun bosaa sufaisitti achi masjiddu amata meegaa amata dhuma torba. Ati gaafa san umriin ti amata torba akkana bakka saddeet illee hin geenye xiqqishoodha. Haya miilaan amma dhufee tokko gabartichi si jala taa'ee fade dullatti. Dullatti siin jaa. Ani man tana kaa umrii tiyya amma soddomii gad himachuun hin gaafadhaa hubar. Nimata afurtam godhiyu inuma. Wallahi soddomumaan himadhaan. An soddomii gad takkaan himanne soddomii gad himachuun himaa kun hin gaafadhaa hundi beektaa. Ammas namni kun waan si hin beekneef kanummaan si beeku. Warra ta'e beeku fideeti ijoollee si beeku si haa madaalu malee namni akkanatti harkaa ijaa si harke ka biyya keessaa kun waan fedhan si hin jaan beekte. Sariif umrii murtifatanii himachuun bareedaa. Sirri dhuga wallahi. Anamma mana keessanis ni beekaa nuti ganduma tokko garuu namni hin beekne haa nama madaalaa beektaa homaan qabudis. Anta maal saabuna laafate yaa. Hee janna. Saabuna taayibaan keessaa gara tokko. Wallahi Janna. abbaa fi eeman innaan deemuu basaasus si harke naan jette anaa xiqqoodha. Jannaa daasa. Jannaadhe. Way jannaa tufaa waa walariinee karaa mana quraanaa waan isanitti hin taal. Way good. Jaba walariinee laafisiin tunis. Wallahi. Ayyaa. Yoo nama isinii kiyyoorraa firanni qabdanii isin alaa kulliyaan. Jannaa gaafadhu mee ani beeku birra keenya qara inni isaan jira. Bareenta warra eenyu? Warra dadam sariyaa ajira illee namalee kiyyoorraa biran qabdi. Kiyyoon tokkumaa kaa otuu dilas qaalluun karaa kiyyoo kana jirti. Bareenta warra eenyuti? Warra Abdullaa Bakrii. Warra Abdullaa Bakrii. Yaaboo gurbaa warra Abdullaa Bakrii tokko iyyuu Ameerikaa dhufee intala takka fuudhee jaanii. Aruuza. Hami inni. Baddarraa fuudhe baddaa. Abdi Eensa qabla. Wallahi lazim intala wallahi mush obboleettii isiitiin anaaf obboleettii isii hiriyaa. ammoo baddaa miti kan tatti Yaa Rabbi nasiiba na tolche yaa Rabbi xiyya yaa Allah. Yaa Rabbi nasiiba na tolche dulloonni hundi Ameerikaa kutee yaa Rabbi xiyya. Tasuma hilo dhateera qallaan fuudhee dhugee Ameerikaas dhiisina raaboo rafa san tallaa jedhee lakkaan isaan bajji bakki yaara naa jiraatti taaskichi wallahi raata. Ammaan tana achi ilmaan ilmaan hoosla. eenyummaa gaafa dhoqa ture eenyu. Baay'ee mustee. Ilmaan hin daddallee. Yaa boo ijoolleen kun akkana labbaa gadanii haana siin nadhiita haana achiin nadhiita. Kunfaan miila dhedheerataa immoo achi siqiboo wasaq masraa beeti. Akkuma
yaa kubbaa dhiitaa ol na seentaa achirra rakkisii kanneen namas ilkee namatu yaa መስሪያ ቤት ማለት ነው ማለት መስሪያ ቤት yaa intalati waan itti nama hidhakaa መስሪያ ቤት Tenang tu turte. wallahi oru seen namatti dhiyeessati yaantun akkana kee bare nama Wali firar mana orkechu namenya.